Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arralle video haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Videoon narraa ammoo video waa'ee ulfaarratti isa dhumaati inshaallah. Hadha waa'ee ji'a sagalii fi ciniinsuun maal akka fakkaatuu fi maal akka gochuu qabnu akkamitti akka itti qophaa'uu qabnu isiniif hima inshaallah. Ka waa'ee ulfaas marratti dhumata kana booda yoo rabbi jedhe yoo waa'ee دائما التي فارق كم تكونون سنجد ماله وايل فا في تجرا هذه تكا جاء صدق في ته سجل سنت جتون داوم صاف قبوف تجتورا إفاجة سي كجاء سجلي يروتي أرجعتوتي بجلجت تجر تجتورا كنا في وانتي روسين جاء سجل سنت تيوف قبسوك أبدو aga gara qopheessuun deemne duratti hin irraanfadhe amma yaadadhe dhiifama gaafii tokko buleettinti jedheen gaddana gaafattee jirti yeroo ji'a jaharraa achi ji'a jaha gaanii jedhanii nyaata akka arganii nyaatanii nyaata akka daa'imaa faa ruuza faa wanta akkas akkasii faa nyaatin jedhanii irraa na dhogganii wanti sun akkamii jetteen na gaafattee jirti dhugaa isiiti doktorri kara doktoraatti yoo deebine kara saayinsiitti doktorri uummata akkayyuu naman dhoggu waa nyaadhu namaan jedha nyaadhu dhugi wanta argite hunda namaan jedha akka namni humna godhatuu fi nyaata madaalama haa ta'u malee wanta nyaata madaalama ta'e hunda isaatiyyuu nyaadhu namaan jedha doktorri uummata akka irraayyuu naman dhoggu garuu akka haadholii teennaatti yoo ta'e akka aadaatti irraa nama dhogganii ji'a jaharraa achi dabartee jennaan ilmoon garaa keessatti nama guddatti wanti jedhamu waan jiruufi wanta argitan hin nyaatina jedhama dhugaadhaan hojjeta wanti kuni wanta argan yoo ofitti gadi darban ilmoon garaa keessatti nama guddata booda ciniinsuudhaan daawwan xiqqoo namatti jabaata gara operaasiyoonii faachi nama geessa yoo waallee hin nyaatin waa furraa dhiisanillee ilmoon gadi bu'aa ta'e kiiloon gadi bu'aa ta'ellee ilmoon dhalatuu hin danda'amu jedhameeti boodallee deebi'ee operaasiyooniin dhalu ninnolo kanarratti an waan nagahee jira gaafama daa'ima kiyya kadhuma ka amma waggaa tokkoo fi ji'a torba keessa jira gaafa isa dahu ilmoon kiyya garaa keessatti natti guddate jedhee waa nyaachoo ofirraa dhiisee nyaata ofirraa xiqqeesse akkasitti daa'ima kan kee kiiloon isaa xiqqoodha onneen dhaannaan isaa maaliidha akkana ta'e osoma jedhanii asuma osoo daa'ima kana torban ilaalanii lubbuunatti fidanii garuu alhamdulillah nagaan dahee jira akka akkas hin taaneef nyaata argitan ofitti hin baay'isina garuu ilmoon garaa keessan na guddate jettaniillee ofirraa nyaata keessan ofirraan xiqqeessina nyaata madaalamaa ta'e nyaadhaadha ammoo wanti akka shonkooraa faa wanti mimmi'aawan halaawan kunniin garaa keessatti nama guddisa jedhama garuu ani ilmoo kiyya tokkoffaallee shonkooraa nyaachuu ture ofitti hin baay'isu garuu xiqqeesseeti akkasuma nyaata keessan ofirratti hin guddisina ofirraallee natti guddateettanii dhiistanillee ilmoon akka garaa keessatti isin xiqqaattu hin godhina isiniin jedha akkasuma yeroo ji'a sagal geettanitti deemsa baay'isuu qabdan sirriitti deemsa hedduu tokko isin gargaara bishaan illee hedduu tokko qabaatuu qabdan qaama keessan keessa saniif bishaan illee hedduu tokko dhuguu baay'isuudha sanirraa akka hafe of qopheessuudha shaantaa diqqaa isaa bitattee daa'ima kee keessummaa kee guddicha alhamdulillah mana kee keessa seenuudhaaf ta'uuf of qopheessuudha uffata daa'imaa uffata kan kee ka mana yaalaa seentuun wanta sansan uffata daa'imaaf ta'u ka mana hospitaalaa mana yaalaa wayita deemtu mana dahumsa wayita deemtu daa'ima keetiif si barbaachisuuf kan kee si barbaachisu akka naannoo ati jirtutti wanta itti fayyadaman laalteeti qopheeffattee hulaa dura kaa'uudha barri dura bakka argamu yeroo ciniinsuun kee dhufetti akka mana keessa deemtee shaanxaa sifachi fiideen barbaanne qopheeffattee bakka argamu kaahuu qabdi jechuudha haadhi da'umsaa fi qophaa'aa jirtu kan ji'a sagal geette ammas nyaata akka amma aadaa biyya keenyatti nyaata garbuu marqaan ajaa muuqiidhaaf haadhaadha daa'ima kana ka mana keessatti qopheeffatanii akkuma isii mijaayetti wanti isiin mana keessatti sooratuu dandeettu haga mana keessa ulmaa jirtu saniif qopheeffattu yeroodhaan
haga bultiin jalan geennetti qopheeffattee lafa kaa'uu qabdi san hundi kennayyuun beena jedhee amana inshallah yeroo achi dahumsaaf kalooftutti ji'a 9 achi xiqqoo siiqtetti ammas akkasuma of qopheessuu qabdi rifeensa isii kana wanta ta'uun beekamu yeroo ciniinsuun dhufu akka ta'u namni hin arginillee akkanaayyootti himanillee ma beeka cinqii gugurdaa keessa bahanii dabra waan ta'eef wanta isirra gahu waan hin beekamneef rifeensa isii kana qulqulleeffattee dhiqattee dhahattee haga danda'ametti bareechifattee qophiidhaan eeguu qabdi. Dubartiin hundi akka tokkochatti ndeettu akka amma doktorri itti lakkaa'anitti 35 achi darbee jennaan dubartiin takka dahuu dandeetti 37 irraa haga 42 jidduu jirutti dahuu dandeetti akkasuma dubartiin takka 37 deettee takka ammoo haga 42 achi ka deemtu ta'e maal ta'e jettee akka ofirriifannee haga 42 turuu dandeetti jechuudha akkasuma 42 taree jennaan doktorri silaaleeti wanta ta'u isatu murteessa mallattoo adda addaa namatti mul'isa jidduu san keessatti akkasuma akkuma dheengadda siniin jedhe lafa jaloodha jedhee jala kana faaqa gara qaama saalaa kana jala nama waraanaa ilmooni mataa gadi deebi'ee jira dhalatuudhaaf qophaa'aa jira qaamni keetilleen suutan banamaa deema jechuudha. Akkasuma wanti adii wahii qaama kan kee keessa gadi babbahuun faamala qaama saalaa kee keessa wanti adii wahii gadi babbahuun faamala sunillee mallattoo lafa jalaati malee mallattoo ciniinsuu miti akkasuma boqonnaallee fudhatuu qabdi waa cimaatu isii eeggata waan ta'eef mallattoo ciniinsuutii fi mallattoo lafa jaloo akkamitti addaan baafnaa yoo ka jedhamu ta'e lafa jaloon yeroo takka qofa nama dhukkubaa nama qabeetii nama gadi dhiisa ciniinsuulleen akkasuma osoma ta'uu garuu ciniinsuun amma namatti deebi'a fakkeenyaaf dhukkubbiin amma yoo ka gara qaama saabaa kana faa jala qaama saalaa kana gadi nama dhiibu ta'e ammas dhukkubbiin sunin amma yoo ka daqiiqaa 10 faa dafee namatti ka deddeebu ta'e mallattoo ciniinsuuti jedhama akkasuma bishaan wayii faa yoo qaama keetirraa ka ba'u ta'e gaafa bakka bishaanii kanatti ani gaafa ilmoo kiyya tokkoffaadha wama takka iyyoo wanta daa'imman akka maal akka irraa ta'e iyyoo beeyneeti ani ijoollummaan dafee heerume yoo waa'ee daa'imman irraayyuu irraan beeynee ulfaa'e ulfa kiyya kanayyuu yeruma keessa bahaa taruun barumsa irraa fudhadhe malee wama takka irraan beeku gaafa ciniinsuun kiyya na qabde ka amma natti deebi'aa jirtu ani lafa jaloodha jedhee ofitti dhiise halkan akkasuma dhoofadhe osoo nama tokkotti nime waliin rakkataa bule yeroo bishaan narraa ba'utti waan isaa wallaalee isheen akkam ta'e dhukkubbii guddinarraa isii fincaan qabatu dadhabee jedhee of sodaadhee gaafa of ajaa'ibe yoo deebi'ee boodarra baradhu wanti fincaan qabatu hin dadhabne bishaan ilmootu narraa ba'e akka akkas hin taaneef of dura baradhaadha. Akkasuma doktorri yoo mallattoon dhukkubbiidha daqiiqaa 10 ka dafee sitti deddeebi'u ta'e ammas bishaan wanti dhiigii garagaraa yoo ka qaama keetirraa bahu ta'e daddaffiidhaan gara mana yaalaa dafii kottu namaan jedha garuu yeroo garii yoo dhukkubbii ka ta'u ta'e yoo bishaan kasirraa ba'u ta'e daddaffiin gara mana yaalaa deemuu ni dandeetta dhukkubbii yoo ta'e akka kiyyatti kun akka doktoraa miti akka muuxannoo kiyyatti akka hawlii kiyyarraallee baradhetti dafee akka dhukkubbiin si qaqqabeen yoo daftee ka mana yaalaa figdee dhaqxu ta'e mana yaalaa garii keessatti xiqqishuma dhukkubbiin sa'a 1-2 sirra ture jennaa yoo agasitti daftee hin deenne dafanii gara operaasiyooniidhaan nama deessisuu faa nama fiksisanii kanaaf aga dhukkubbiin sitti jabaattutti xiqqoo tokko soo mana keessa turte xiqqoo jennaan ammoo aga ilmoon mana keessa isinitti dhalattoonni eeginaati xiqqoo tokko mana keessa turtanii ilmoon keessa yoo xiqqoo askalaa osoo gara mana yaalaa daftanii deemtanii bareedaadha ammas wanta reef irraanfadhe keessa silkii keessan chaarjii irra gootanii silkiin keessa yeroo hunda chaarjii ta'ee taa'uu qaba nama mana yaalaa dafee singeessu ka sin gargaaruu fi isinillee silkiin keessan akka hin cufamne
Ciniinsuun guyyaa kana dhufa jettee namatti nimtu soo balbalan dhoofnee namatti ol seenti. Kanaaf yeroo isiin si dhuftetti yeroo dhukkubbiin addaa sitti dhagaametti akka daftee nama si cinaa jiru kasi gargaaru yeroo saniyyoo si bira hin jirrellee daftee bilbilattee yaamtuu akkasitti dhufuu fi silkii keetii fi silkii nama si gargaaru yookaan kaabbaa mana keetii ta'ee nama si cinaa jiru haga ji'a 9 keessa jirtu aga rabbi keessa baasee si dabarsutti chaarjii yeroo takkayyuu irraa hin dhabamsiisini qophii godhii lafa kaahadhu jechuudha. Yeroo mana yaalaa deemtetti wanti namarraa eeggamu yeroo sanitti si gaafatanii hagam takka dhukkubbiin sa'aatii hagam hagamiin akka sitti deebitu si gargaarani akkasuma qaamni kan keetilleen seentimeetirii hagam takka akka baname nama laalanii akkasuma dhahannaa daa'ima kan keetii hagam takka akka ta'e fayyummaan isaa dhahannaa nunne isaa eeggamtee hagam takka fayyummaadhaan akka inni gadi bahaa jiru hin laalani akka mana yaalaa bakka amma nu jirru kanatti yoo ta'e wanta garaatti nama hidhanii saniin nama laalaniitu jira yeroo sanitti wanti akka fincaanii faa sagaraa ta'e wanti akka haqqisaa faa yoo ka isin dhufu ta'e ofitti olin dhoowwinaadha isin gargaara wanta isin dhufe hundayyuu dafaadha yeroodhaan ofirraa baasa akkasuma yeroo isaan isin laalanii irraa bahanitti wanta sana soman akkasi garaarra isin jiru yoo ka amma fakkeenyaaf mana yaalaa amma bakka nu jirru kanatti abbaan manaallee ta'e nama ati barbaadde akkasi wajjin ol seenuun hayyamanii kanaaf yeroo sanitti yoo ka namni isin bira jiraatu ta'e bishaanillee kasitti hidhanitu jira waan ta'eef glukoosii bishaan san qabattee ruumii san keessa soo akkas ciisuu baattee deddeemtee deemsi sun hedduu tokko si gargaara akkas godhuu ture ani gaafa ijoollee tiyyaa wanta isaan namatti hidhan san qabadheeti ruumii san keessa akkas achi deddeemaa si'achi deddeema wanta akka haqqisaa faa yoo sin dhufe dafaati ofirraa baasaa hedduu tokko sin gargaara akkasuma humnallee isinii kennaa yeroo ciniinsuun isinirraa laaffattetti hafuura baafadhaadha boqonnaan hedduu tokko sin barbaachisaa waan guddaatu sin eeggataa jira fuula keessan duratti waan ta'eef yoo dandeetta wanta dhugamu bishaan ta'e wanta lubbuun keessan isinirraa fudhate yoo gadi dhudhuidan bareedaadha jidduutti namna garii wanti inni wayitee sana afaanumatti gadi fudhate ka dhugamu ta'e ka nyaatamu ta'e yeroo massan karaa haqqeessaatiin irraa gadi ba'a haqqisu sunillee bareedaadha hedduu tokko nama gargaara akka ilmoon gadi dhiibattu nama gargaara jechuudha gadi dhiibamtuu fi yoo naqqisinillee humna isinii ta'a yeroo sanitti humna isinii ta'a isin gargaara kanaaf wanta dhugamu jidduutti yoo dandeettanii fudhattanillee isin gargaara bareedaadha kanarraa ka hafe ilmoon suutaan gadi dhiibataa dhufti yeroo isin gadi baatutti rabbiin nama hundaayyuu haa laaffisu rabbiin isinii haa laaffisu isin dhufnaani haga dandeettanitti gadi dhiibadhaadha baasaadha kanarraa ka hafe hojii doktoraatii ka achi booda jiru rabbi isin haa gargaaru si wajjin haa jiraatu isiniin jedha wanti ciniinsuu kana fakkaata wanta xiqqoo tokko karratti isinii dabaluu barbaadu yeroo deessanii irraa baatanitti qaama keessanii haga mana yaalaa keessa jirtan doktoriyyuu bishaan owwaadhaan dhiqadhaa jedhee isinitti hima sana booda yeroo gara mana galtanillee bishaan soogidda wajjin yoo akkas walitti gootanii dhiqattan bareedaadha qaama keessan ammoo guyyaa deettan sanirraa haga guyyaa 40tti moodeesii ofirraan baasinaa dhiigan qabu jettaniin dhiisina moodeesii keessanitti fayyadamaadha moodeesiin sun hedduu tokko nama gargaaratti fayyadamee arge akka qaamni qilleensi qaama kan kee keessan seenne si gargaara qilleensi qaama kee keessa yookaan amma seenu ta'e booda hafuura wayiitu qaama keetiin sirraa ba'a nama rakkisa qabatu hin danda'an hafuura san nama hunda biratti nama harkaa ba'a nama rakkisa waan ta'eef moodeesii san haga guyyaa 40tti qaama kan kee qilleensa seensisuu baatte yoo kaati uffattu ta'e osoo dhiigayyuu hin qabne qaama kee qilleensi hin seenu wanta sanarraa baraaramuudhaaf si gargaara hedduu tokkotti fayyadamee arge kuni wanta an argeerraayi wanta doktorillee ajajuu miti wanta an itti fayyadamee argeerraayi itti fayyadamaa isiniin jedha kana fakkaataa isinitti dheeressee bakka tokkotti fixuudhaaf jedheeti wanti ciniinsuu har'aaf an isinii qopheesse kana fakkaata inshaallah viidiyoo har'aaf asumarratti dhaaba aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yaada yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf barreessa yaadi keessan hedduu tokko na gargaara gaafillee qabaattan akkasuma na barreessaadha aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti har'aaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh